Akkam jirtu hordoftoota keenya dhimma waraana Iraaniin wal qabatee guyyaa guyyaadhaan odeeffannoo haaraa ta'an isiniif dhiyeessaa turre. Waraanni kun erga eegalee jechuun waraanni US Israa'elii fi Iraan erga eegalee torbee lama ta'eera. Guraandhala 28 guyyaa Sanbataa bara 2026dha kan US fi Israa'el waliin ta'uudhaan Iraan irratti haleellaa banuudhaan hoogganaa olaanaa biyyattii Ayatollah Ali Khamenei dabalatee hooggantoota waraanaa fi mootummaa kan ajjeesanii waraanni achirraa eegalee hamma yoona addan citin jira. Ergasii wantoonni hedduun ta'aniiru. Torbii lama keessatti wantoonni jajjaboon ta'an yookiin dhimmoonni ijoon raawwataman maal fa'i kan jedhurraa dubbanna. Waayila koo hiikaa fi tasaa waliin asitti argamna. Ergasii hanqinni hooggantoota isaan mudatee ture, hoogganaa olaanaan jala ajjeefamee, ergasii hoogganaa filachuun qormaatatti ta'ee ture. Dhiyeenya kana koreen ekspertootaa yookiin koreen ogeenyii hoogganaa olaanaa biyyattii ilma Ayatollah Ali Khamenei ka ajjeefamanii jechuudha filataniiru. Gaafa bitootessa 8 kan filatame ergasii garuu dubbateen beeku hoogganaa olaanaan kun kaleessadha. Yeroo jalqabaatiif ergaa kan dabarse ergaa sanas TV biyyattii irrattidha kan dubbifame. Innas baheen dubbanne ammallee kun shakkii uumeera. Namoonni maal ta'e jedhanii eegaa turanii akka inni as bahee dubbatullee namoota hedduutu eegaa ture. Ajandaa addunyaati waan ta'eef dhimmi kuni. Ergaa isaa keessatti ammas ergaa dhaadannootii kan inni dabarse. Dhimma addunyaan irra xiyyeeffattee jirtu waa'ee ulaa Hormuzillee xiyyeeffannaadhaan haleeluu akka itti fufan wantoota ittiin Iraan haaloo baatu keessaa tokko akka ta'e dubbateera. Kana hordofee lammiilee biyyattiis ta'ee biyyoota garagaraarraa yaadonni adda addaa dhiyaatanii jiru. Lammiileen biyyattii miira garagaraa agarsiisaniiru dubbii hoogganaa olaanaa haaraa Mujtabaa Khamenei kanarratti jechuudha. Inumaayyuu hiriira fa'aa ba'aniiru kan Iraan akka hiriira hin baane jechuudhaan akeekkachiisaa turte. Kana wal qabatee pirezidaantiin Ameerikaas Doonaald Tiraamp dhimma ergaa hoogganaa olaanaan kun dabarse irratti yaada kennaniiru. Wantoota jajjaboo ta'an irraa dubbanna. Hiika waa'ee ergaa hoogganaa olaanaan kun dabarse yeroo dheeraa boodadha ergaa filatame booda kan inni dubbate. Isayyuu as bahee TVdhaan hin dubbanne. Sanarratti waan jirume. Tole Amzaagaa hoogganaa haaraan Mujtabaa Khamenei erga filatamanii booda biyyattiidhaaf ergaa toon dhaamin yookiin immoo sagaleen isaanii gadi ba'ee toon dhaga'amin lammiileen biyyattiitiyyuu maal ta'an akkasumas hawaasa idil addunyaatu gaggeessan kun maal dubbata kan jedhu ijoo ture. Garuu immoo kaleessa yeroo jalqabaatii fi gadi ba'anii ergaa isaanii dhaamanii jiru. Gadi ba'anii gaaf jennu televezyiiniidhaan mul'atan yookiin immoo sagaleen isaanii dhaga'ame osoo hin taane yaada gaggeessaa olaanaa Iraanidha jedhamee TV biyyaalessaa irratti ibsa dubbifamedha. Ibsa sana keessatti ergaa Ayatollah duraanii Ayatollah Ali Khamenei irraa adda waan hin taanedha kan dhaga'ame jechuudha. Waraanni kun akkuma itti fufuu Iraanii jabeessitee waan itti aggaamame kana akka itti qolachuu ofirraa itti fuftuu numaayyuu hanga danda'ametti US diinagdeedhaan hudhuu keessumaa ulaa Hormuz cufanii itti fufuudhani qaala'insi jireenyaa akkasumas boba'aan naannoo sana akka gara biyyoota addunyaatti hin tamsaane gochuudhani US kokkee qabu akka barbaadanidha ergaa sana keessatti kan dhaamame. Kanaafi kanaa wal qabatee lammiilee biyyattii keessatti yaadni waan gargar cabina fakkaata. Har'a magaalaa Quds keessatti hiriirri mormii gaggeeffamaa jira. Gaggeessitoonni biyyattii hiriira kan gaggeeffamne namni hiriira ba'u yoo jiraate akka ISIStti akka fudhatamu akka nama biyya ganee yookiin immoo yakkamaatti akka fudhatamu sababni isaa biyya yeroo waraana keessa jirtutti gadi ba'anii biyya mormuu jechuun akka kaayyoo biyya biraa tajaajilu biyya waraana irratti bantee Israa'el yookiin immoo US tajaajiluutti ilaalla jedhanii ergaa jajjabaa jiraatota biyyattiitiif dabarsaa turani. Ergaa karaa sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasaa fi karaa televezyiiniitiin darbu qofa osoo hin taane ragaaleen akka agarsiisanitti ergaa gabaabaa bilbila nama hundumaa irratti lammiilee Iraan irratti ergaa darbeeni hiriira akka hin baane sodaachisni garaagaraa gaggeeffamaa akka jirudha ragaaleen achi keessaa ba'an kan agarsiisani. Kun egaa maal lamatti agarsiisa Iraan keessatti ammayyuu wanti ergaan tasgabbii akka hin jirre Iraan jabaateetumatti loluu akka itti fuftu amma lolli kun itti aggamametti qolachuu akka itti fuftudha ergaan Mujtabaa Khamenei kaleessa karaa TV biyyaalessaatiin darbee kan agarsiisu. Amma pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampis haa ta'uu ministeera muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu lammiileen biyyattii carraa kana fayyadamanii
sirna amma Iraan bulchaa jiru irratti akka ka'an gaafataa turanii. Iraan immoo waan Ameerikaa fi Israa'el jedhan hunda dura dhaabbatte waan ta'eef lammii Iraan ta'ee namni kamiyyuu hiriira kan ba'u yoo ta'e tarkaanfii diina irratti diina kan jettu US fi Israa'el jechuudha. Isaan irratti fudhatamutu fudhatama jettee akeekkachiistee turte. Har'as akkuma duratti kaastee magaalaa Al-Quds jedhamutti erga hoogganaa olaanaan haaraan kun Mujtabaa Kaameenii erga karaa TV biyyattiitiin dabarsanii booda sanarratti warri yaadicha morman warri jijjiirama feena jedhan yaadicha morman hiriira ba'aniiru. Hiriira sanarratti illee nama akka miidhameedha kan gabaafamaa jiru. Akkasumas immoo Donald Trump hoogganaa kana akkan feene durumaan iyyuu dubbataa ture. Tuma inni hin filatamin iyyuu jechuudha. Keessa gallee filannaa. Keessa gallee kan nuti filannoo sana keessa gallee adeemsa filannoo keessa gallee kan yaada irratti kennine keessatti hirmaannee kan nuti filannetu milkaa'uu danda'a jedhee dubbatee ture. Ergaa namni kun erga inni filatamees erga hoogganaa olaanaan kun filatamees immoo akkan feene Iraaniin gara fuulduraatti deemsisuu akka hin dandeenye umuriin isaallee dheerachuu akka hin dandeenye namni nu hin filanne umuriin isaan dheeratuuf jedhee illee dubbateera. Ergaa inni kaleessa dabarse booda immoo har'a Tiraamp maal jedhee hoogganaa olaanaan kun ka haaraa filatame kun hubameera akka malee miidhameera garuu tarii lubbuudhaan jiraachuu danda'a kan jedhu kun shakkii namoota hedduuti. Hoogganaan kun durumaan iyyuu yeroo haleellaan raawwatu sana guraandhala 28 maatii Ayatollah Khamenei keessa ture. Yerooma sana iyyuu haleelameera kan jedhu shakkiitu ture. Ergasii dhiyeenya kana gabaasi Reuters namni kun akka miidhame aga tokko baay'ee osoo hin taane xiqqoo akka miidhamee fi lubbuun immoo akka jiru gabaasaa turanii. Isa kana irratti ammas Tiraamp dabalatee miidhaa guddaan irra ga'eeraa jedhan immoo garuu lubbuun jiraachuu mala jedhe yaada jedhu kenne ergaa isaatti akka hin gammannes ibse. Sirriidha. Kan hin barbaadu silayyuu gaggeessitoonni biyyoonni Iraan wajjin amma lolatti jiran US fi Israa'eel gaggeessan haaraan akka yookiin immoo ilaalcha haaraa yaaddoo nuti qabnu nama simatee biyyattii keessattis yookiin immoo ilaalcha keenya keessummeessuu kan danda'u nama jijjiirama haaraa fiduu danda'u barbaanna yaada jedhudha kan isaan qabanii. Yoo danda'amee fi mootummaa jijjiiruu hin danda'amu yoo ta'e immoo nama gaaffii US fi Israa'el kaasan kana yoo xiqqaate simatee gara mariitti dhufuu danda'u. Gaaffii garaagaraa kaasan miti yeroo marii Jeneevitti gaggeessaa turan keessaa dhimma ijoo kan ta'e dhimma Nikulaaraati. Inni kan biraa dhimma balistik misaayiliidha dhimmoota bilbiltuu ta'anii kan ka'aa turanii. Gaaffilee kana mariitti dhiyeessee waliigaltee irra ga'uu nama danda'u barbaanna yaada jedhudha kan kaasaa turanii. Waan amma mormii kana wal qabatee odeeffannoo kaleessa muummichi ministeera Israa'el Benjamin Netanyahuun kaase tokko kaasuu barbaada Hamza. Maal jedhee kana booda mootummaa jijjiiruu yookiin immoo egeree biyya isaanii murteeffachuu warra Iraaniif kennina. Nuti biyya sana gargar qooduu hin barbaannu yookiin immoo sabaan gosaan naannoodhaan biyyattii gargar qooduu hin barbaannu. Garuu immoo mootummaan amma jiru kuni jijjiiramee egeree baha giddu galeessa yookiin immoo egeree Iraanii qajeelchuu akka qajeeluu barbaanna kan harka isaanii keessa jira. Kan ammoo haala mijeessaa jirra dubbi jedhu dubbate. Roobi halkanii kaasee haleellawwan gurguddaan magaalaa Teheraan raasaa akka bulanidha kan dhaga'ame. Haleellaa akka kana duraa osoo hin taane bakkeewwan hin eegamnetti fakkeenyaaf bakka itti namoota dhaabanii sakattaa gaggeessanitti haleellaa diroonii ciccimaatu gaggeeffamaa turedha kan jiraattonni Teheraan jedhanii. Haleellaan kunis maal irratti kan xiyyeeffatedha. Mormii kana dura Iraan keessatti gaggeeffamaa ture kan dhaamsaa ture humna Baasiij jedhamudha. Baasiij jechuun akka humna addaa yookiin immoo poolisii addaa yookiin humna hokkora bittinneessaa akka jechuuti. Mormiiwwan garaagaraa wantoonni garaagaraa gaaf ka'anii humna kanatu bobba'ee nageenya magaalattii kan to'atu humna kana jechuudha akka poolisii addaatti. Kanaaf bakka buufata isaanii bakka isaan itti namoota dhaabanii sakattaa gaggeessan bakka hedduutti haleellaa diroonii gaggeessaa turanii. Kana jechuun qaama mormii uummataa danquu irratti wanta xiyyeeffatedha haleellaan gaggeeffamaa kan ture. Haleellaan diroonii, haleellaan misaayilaa, haleellaan boombii akkuma gaggeeffamutti ta'ee garuu addatti haleellaan diroonii magaalaa Teheraan keessatti gaggeeffamuun guyyoota lamaan darban keessaa ka'e waan addaati kan jedhan jiraattonni Teheraanii. Tariitiin inni Netanyahuun jedhu kana ta'uu danda'a. Humnoota namoonni akka mormii hin gaggeessine fuuldura dhaabbachuu danda'ani humnoota kana rukutuu bakka buufata isaanii bakka isaanii check point yookiin immoo iddoo sakattaa dhaabanii bakkee garaagaraatti gaggeessanitti haleellaa akkasiiti kan gaggeeffamaa jirudha jiraattonni Teheraan kan jedhani. Tarii mormiin amma ka'e kun isaa wal qabachuu danda'a. Kanaan wal qabsiisnee wanti kaasuu qabnu maalidha? Mootummaan Iraan amma jiru kana dhuguma mormiin biyyattii keessatti akka gaggeeffamu ni heeyyamaa yoo jenne baay'ee
hayyamuudhaaf baay'ee rakkata. Sababni isaa tokko waraanatti jira. Kana dura yeroo waraana keessa hin jirre iyyuu ji'a darbe keessa yeroo mormiin cimaan torban sadiif biyyattii raasaa turetti iyyuu mormii sana irra aanuu danda'eera mootummaan jechuudha. Mootummaa biyyattii iyyuu yaaddessee ture. Inumaayyuu biyyoonni lixaa yeroo itti mootummaan irraan kufu ammaadha jedhanii yeroo itti yaadanitti garuu humnoota addaa kana bobbaasuudhaanii mormii sana dhaamsee ture. Ammoo yeroo waraana keessa jirutti kana dhaamsuudhaa fi maalidha sababa gahaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf maarshaal loo labsuu danda'a. Seera yeroo muddamaa labsee dhaabsisuu hin danda'a jechuudha. Ammatti mootummaan Iraan maal irratti kan xiyyeeffatu tokko biyyoota baha giddu galeessaa keessa jiranii fi biyyoota akka US akka isaan kasaaraa keessa galan diinagdeen addunyaa akka raafamu sirni daldala addunyaa sababa karaa boba'aatiin akka raafamu gochuudhaan lammataa immoo of oolchuudha. Sababni isaa mootummaa waggoota 47 darbanii biyyattii ijaareedha, of ijaareedha. Kan akkuma salphaatti dabarsee namoota mormii baanitti waan kennu natti hin fakkaatu. Kanaaf waa lamarratti waan xiyyeeffatudha. Xinxaaltonnis kan jedhan kanaadha. Of oolchuu inni kan biraa immoo US irratti keessumaa US irratti dhiibbaa gaggeessu gatiin boba'aa akka dabalu gochuudhaan ulaa hormuus layyoo amma torban lammaffaa cufanii jiru mitiire. Sababa kanaanii gatiin boba'aa ol ka'ee diinagdee addunyaa raafamee biyyoonni addunyaa US irratti dhiibbaa godhanii waraanni dhaabbate yoo danda'ame gara marii yookiin waliigalteen akka taasifamu kanaadha mootummaan Iraan ammatti kan barbaadu kan xilxaantonnis jedhan Hamza. Sirriidha mee gaggabaabsinee kaasnaa mootummaan Iraan biyyoota lixaa humna gurguddaa qaban iyyuu ofirraa qolataa jira. Lammii isaatti immoo deebi'ee to'achuun isatti waan ulfaatuun fakkaatu. Kanaafuu hiriira kana akkan hiyyamne isaan iyyuu ibsaniiru. Har'as hiriira jalqabnaan tarkaanfii fudhachuu eegalaniiru. Waan baay'eetu ta'e hiikaa. Iraan amma durumaan iyyuu lolli kun kaanaan lolli kun kan baha giddu galeessaa ta'a jettee turte. Kan Iraan qofan ta'uu jedhanii ture. Sana argineerra. Inumaa kan baha giddu galeessaa qofatu hin taane dhiibbaan isaa kan addunyaa ta'eera. Babal'isteetti Iraan lola kana. Akkamitti humna kana argatte maal faatu ta'e kan jedhu irraa kaasnu. Tole guyyaa jalqabaatti kaasee wantoonni amma ammaatti kaan wantoonni ijoon ni jalqabaa Iraan biyyoota kana humnaan gitu akka hin dandeenye barteetti. Sababni isaa keessumaa humna qilleensaa jabaa hin qabu duraan kanneen qaban immoo guyyoota jalqabaatti jalaa rukutamanii manca'aniiru keessumaa sirni ittisa qilleensa ishee guyyaa jalqabaatti kan jalaa bade tomahawkii US galaanarraa dhukaastuun jechuudha. Xayyaaronni waraanaa buufataalee waraanaa ishee jalaa rukutamaniiru. Kan isheen fayyadamuu qabdu maalidha? Saayinsii waraanaa keessatti asymmetrical system isa jedhamu jechuudha. Kan jechuun maal jechuudha? Humna qaama humnaan si caalu tokko gaafatti dhuftu sanni ittiin si caaluun osoo hin taane wanta biraa fayyadamte jechuudha. Fakkeenyaaf amma Iraanii pirooksii fayyadamuudhaan beekamtudha. Pirooksii jechuun qaama biraa isheedhaaf loluu danda'u kan dantaa ishee galmaan ga'uu fi danda'u yookiin immoo ilaalcha wal fakkaataa qaamota qaban baha giddu galeessaa keessa humnoota jiran fayyadamuu ta'uu danda'a. Mala daldalaa ta'uu danda'a. Amma privileejiin yookiin immoo wanti Iraanii akka meeshaatti itti fayyadamtu maalidha amma ulaa hormuuz jechuudha. Ulaan hormuuz amma US fi Israa'el meeshaa waraanaa gurguddaa fayyadamu. Iraan immoo maal fayyadamaa jirti? Misaa'ilaa fi dirooniin alatti ulaa hormuuz fayyadamaa jirti jechuudha. Ulaan hormuuz cufamuu isaatiin gatiin boba'aa addunyaa baay'ee ol ka'ee jira kan hin eegamne olitti. Gatiin boba'aa tokko barmeelli tokko amma $100 ol ta'ee jira jechuudha. Avreejiidhaan $100 kun Iraaniif meeshaa guddaadha. Inumaa gara jalqabaa yeroo isheen cufuu jalqabdee erga bara 2022 as boba'aan addunyaa irratti haala dabalee hin beekneen dabaleera. Gara baarmeelii tokko gara $200 fa'aa akka gale fa'aa odeeffamaa ture. Iraan immoo isa kana akka barbaaddu ibsiteetti. Boba'aan akka dabalu nan godha jettee ibsiteetti. Hoogganaa haaraan Mujtabaa Kaameenis isa kana irratti xiyyeeffatanii akka hojjetan dubbataniiru. Sirriidha. Kanaaf maal gochuu qabu gaafa of oolchuudhaa fi mala yeroo gabaabaa kan ta'e Iraanitti mul'ate maalidha? Ulaa kana cufuudha fi biyyoota baha giddu galeessaa akka isaan hin sochoone akka sababa kanaan US irratti dhiibbaa godhan gochuudha. Kana gochuun maal jechuudha? Buufata waraanaa biyyoota Israa'el USif kennan kana haleeluu buufataalee waraanaa USH keessa jiran fakkeenyaaf qilleensi cufameera kan biyyoota baha giddu galeessaa 7 daldalli cufameera sochiin namootaa hin jiru. Kuni Iraan silayyuu waraana keessa jirti miidhamaa jirti. Kanaaf bardanii yookiin immoo ba'aa kana qaamarraa qooddatu qabdi jechuudha. Iraan biyyoonni baha giddu galeessaa amma 7 kan akkasitti jiraatan
torban lama dabalataa jiraachuu hin danda'u. Kanaaf kan akka meeshaatti fayyadamte jechuudha. Wantoonni ijoonni torban lamaan kana keessatti ta'anii wantoonni gurguddoo yoo kaasne maalidha? Beekamaadha. US guyyaa guyyaadhaan ibsa kennaa jirti. Central Command akka ibsa kennutti humni galaanaa ishii jalaa rukutameera. Kana haaluun hin danda'amu. Akka US jettutti yoo dhugaa ta'e gara dooniiwwan waraanaa 60 ta'an jalaa rukutteerti. Qilleensi jalaa rukutameera. Sirni ittisaa jalaa rukutameera. Command Centeriin akkasumas immoo buufataalee waraanaa loonchariin ishii misaayilii warshaan misaayilatti oomishtu kan diroonii jalaa rukutamu ibsaa jiru US. Rukutuus danda'u biyyoonni kun humna gurguddaa qabu waan ta'eef qaamni qilleensa kee to'ate dhiibbaa asirratti geessisuun isaa waan hin oolledha. Gama biraatiin immoo Iraanii waraanni kun dhufuu mala jettee keessumaa ji'a waxabajjii darbirraa kaasetti qophaa'aa turte waan ta'eef humna waraanaa ishii qabdu bakka garaagaraa naannolee garaagaraatti waan bittisitee fi achi keessaa diroonii fi misaayila dhukaastuun biyyoota baha giddu galeessaa US fi Israa'elitti dhiibban ishiin geessisaa jirtu baay'ee guddaadha. Isaan irratti dhiibban garaagaraa jira. Inni kan biraa har'a odeeffannoon bahee maalidha? US buufata waraanaa Iraaq keessaa qabdutti haleellanii gaggeeffamuun alatti xayyaarri waraanaa kan US kan boba'aa baatu KC-135 kan jedhamu jalaa kufee caccabeera. Kuni US dha fi waan isheen dhabde waan guddaadha jechuudha. Keessi jechuun xayyaara boba'aa fe'ee xayyaarota waraanaa kaan qilleensa irratti boba'aa guutuuf jechuudha. Kuni wanta dhagaameedha. Inni kan biraa Israa'elidha jechuudha. Israa'el keessatti kilaaster boombii fayyadamuu jalqabdeetti kun waan haaraa torban lamaan kana keessatti ta'aa jirudha. Israa'el immoo akkasuma guyyaa guyyaadhaan gara Teeraanitti gara Beeruutitti dhukaasaa jirti. Amma immoo humna lafoo Beeruutitti bobbaasuudhaaf yookiin immoo Libaanoositti bobbaasuudhaaf jirti waan ta'eef wantoonni jajjaboonni torban lamaan kana keessatti ta'anii kanneenidha Hamza. Tole hiikaa baha giddu galeessaa keessatti Iraan keessatti akkasumas immoo darbee Israa'elii fi US'nis wal qabatee mancaatiin garaagaraa mudateera. Meeshaa waraanaa wal jalaa mancaasuu, wiirtuuwwan waraanaa wal jalaa haleeluu hundiyyuu mudateera. Wanti waraana keessatti ta'u kamiyyuu argineerra torbee lama kana keessatti. Ammoo hunda caalaa lubbuun namaa darbeera. Iraan keessaa namni hedduun akka ajjeefame dhageenyeerra. Israa'el keessaas akkasii, loltoota Ameerikaarraas akkasii. Ganaa wal qabateemee odeeffannoo jiru nu biraan gahe. Tole hangammaatti Iraan keessaa lakkoofsi namoota du'anii baay'een kan jiru Iraan keessatti. Iraan keessatti namni 1,300 akka du'e ragaaleen ni agarsiisu. Libaanos keessatti hangammaa namni 680 du'e namni gara 800 ta'u immoo buqqa'ee qeessaarraayyuu sababni isaa keessumaa magaalaa Beeruut naannoo kibba Beeruut naannoo Hezbollaan itti deeggartoota baay'ee qabu keessaa Israa'el namoonni akka ba'an waan ajajjee fi amma moonummaayyuu humna lafoo gara daangaa Libaanoositti bobbaasuudhaaf ministeerri ittisaa Israa'el ajaja kenneera waan ta'eef taankiiwwan madfiiwwan amma daangaa qubatanii jiru kanaan wal qabatee namoonni buqqaa jiru buqqaatiin namoota hedduminaan kan jiru Libaanos keessa. Gama Israa'el namni 12 hangammaatti du'eera. Loltoonni US immoo 7 du'aniiru hangammaatti jechuudha. Kun egaa loltoonni US kan du'anii buufataalee ishee baha giddu galeessaa keessaa qabdu irratti kanaan wal qabatee US'n keessumaa Raashiyaanii bakka argama qubsuma loltoota US Iraaniif kennaa jirti jechuudha. Dirooniiwwan Iraan yookiin misaayilachi Iraan dhukaastu kun kallattiin loltoota kana bakka buufata isaanii kan argatu sababa Raashiyaanii lookeeshinii yookiin immoo bakka argama keenyatti kenniteef kan jedhu komiin ka'aa jira. Du'aatii fi buqqaatii wal qabatee ragaaleen jiran kanaadha. Tariitii amma sodaan jiru maalidha? Waraanni kun gara war of attrition yookiin immoo gara waraana yeroo dheeraa fudhachuu abbaan mo'atu kan hin beekamne jechuudha. Hundumtuunumaa waraana akka waraana Raashiyaa fi Yukureen akka hin taane sodaan jira. Sanan kaasuuf ture. Amma Juma torba duraa Israa'eliif Iraan waraana keessa seenanii turanii kan boodarraa Ameerikaan Israa'eliin tumsuun irratti hirmaate jechuudha. Yeroo sana guyyaa 12 erga wal waraananii booda dhumarratti Ameerikaan itti dabalamtee meeshaa waraanaa biituu jedhamuun buufata niwukilaraa Iraan guutummaatti barbadeesseera jechuudhaan achuma irratti dhaabbatee pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ibsa kenne waraanni kun hin goolabama jedhee inuma waraana kana nan araarsa jedhee faa keessatti hirmaate achirratti dhaabbate waraanni sun. Amma immoo deebi'anii eegalanii yeroo sana niwukilaara barbadeessine jedhanii amma immoo sanumarraa eegale dubbiin kun walitti qollifachuun dhimma niwukilaaraarraa jalqabee booda dhimma sagantaa misaayilaa Iraanitti darbee waraanatti seename. Waraanni inni kun akkam ta'a kan jedhu gaaffii guddaa. Akkamitti furamuu danda'a, akkamitti obba'uu danda'a, goolabamuu danda'a kan jedhu. Amma rakkoon maalidha? Ji'oota torban darbanii fi keessumaa Israa'elii fi Iraanii wanta kanatti qophaa'aa turan.
Waraanni akka ka'u lamman isaaniitu iyyuu beeku. Amma rakkoo kan taa'e isa maalidha inni ji'a waxabajjii keessaa Israa'eltu tasa waraana irratti banee Iraan ittiin qophoofne ture. Amma isa kana Iraan itti qophooftee turte. Amma misaa'illi isheen dhukaasaa jirtuun argita yoo ta'e lakkoofsi isaa hir'ateera jedhamullee garuu guyyaan itti misaa'illi dhukaan hin jiru. Guyyaan itti dirooniin dhukaan hin jiru. Israa'el qofaa osoo hin taane biyyoota baha giddu galeessatti iyyuu yoo xiqqaate giddu galeessanii misaa'ila 100 olii fi dirooniiwwan kumaan lakkaa'aman itti dhukaasteetti Iraan. Kana jechuun ji'oota torban darbee isheenis qophaa'aa turte Israa'elis qophaa'aa turte. Biyyoonni kun yeroo waraanaaf qophaa'aa turan keessatti carraan waraanni kun dafee xumuramuu isaati immoo maalidha gabaabbataa deema jechuudha. Sirriidha biyyoonni lama ta'anii amma US fi Israa'el qilleensa Iraan to'atanii haleellawwan gurguddaa mancaatii gurguddaa qaqqabsiisuu danda'u. Garuu immoo Iraan maal fayyadamaa jirti humna ishii bakka garaagaraatti bittimsite. Fakkeenyaaf amma buufatas jiru yoo rukutte buufata yookiin gama kaaba jiru lixa jiru bahaa jiru rukutuu dhiisuu dandeessa jechuudha. Humna ishii bakka garaagaraatti bittimsite akkaataa immoo ajaja gaaraa amma gadii kennamutti maal goote gaggeessitoonni waan jalaa rukutamniif gubbaadha. Gaggeessitoonni giddu galeessa fi gara gadii jiran murtee ofii isaaniitii itti fakkaate akka fudhatanii waraana kana gaggeessan gochuudhaani yeroo dheeraa turuu dandeesse jechuudha Iraanii. Kanaaf gara waraanaa tiriishinii yookiin immoo waraana humna fixachiisaa jibbaachisaa abbaan mootii kan ittiin beekamne jechuudha. Ta'uu mala kan jedhu sodaan jira garuu immoo abdiin jiru maalidha? Biyyoonni akka Raashiyaa fa'aa biyyoonni akka Chaayinaa fa'aa sochii taasisaa jiru. Biyyumti akka Oomaan fa'aa kan kana dura walitti fiddee isaan mariisisaa turte Jineevitti. Sochiin isaan taasisanii tariitii biyyoonni kuni mariitti akka dhufan mariidhaan wal dhibdee isaanii akka fudhatanii tattaaffin akka jiru Raashiyaanis kana dura ibsiteetti guyyoota lamaan dura Chaayinaanis torban tokko dura ibsiteetti Faransaay illee akkasiidha akkasuma Oomaan biyyoonni garaagaraa jiru amma dudduubanii mariin akka taasifamuufi sochiin godhamaa jira abdiin jiru kanaadha. Torban lamatti ragaaleen jiran wantoonni jajjaboon jiran kana gammaati Hamza. Takka dabalu kanan barbaade waraanni Iraan kun haleellaa fi waraanni garaagaraa achitti baha giddu galeessaatti raawwatu malee biyyoota lixaas wal dhabsiiseera. Biyyoota lixaa fi warra Eeshiyaas shakkii gidduu isaaniitti ammeesseera. Ameerikaan walgahii mana maree nageenyaa UN irratti Raashiyaa fi Chaayinaan Iraaniin harka qabaa jiru jettee fa'aa himatteetti. Gama biraatiin immoo nuyi tarii warri araarsuu danda'an warra Chaayinaa fa'aa Raashiyaa fa'aatu gidduu gala fa'aa jennee haasofnaa. Kun immoo araarri sun akka abdiin godhanne wayii gochisiisaa bakka hunda seenee jira. Waraanni kun gama biraatiin Iraan immoo waan jalqabde duubatti akka hin deebine akeekkachiisaa jirti. Innis maaloodha US baha giddu galeessaa keessaa bahuu qaba. Biyyoonni of keessaa bahuu qabu. Sanaan ala haleellaa kottan fufa ejjennoo jedhu akka qabdu ibsaa jirti Iraanii. Garamitti deema kan jedhu gaaffii guddaa ammallee. Amma wanta kana amma dhimma Iraanii dhimma akka kana dura bara 2003 yeroo Ameerikaan Iraaqatti duultee miti jiru. Yeroo sana michuu baay'ee qabdi kan wajjin duulanii US'n biyyoota lixaa keessaa UK fa'aa yoo fudhatte fedhii addaa achirraa qabu waan ta'eef wanti sun akka ta'uu fi ni barbaadu turan. Amma garuu biyyoota lixaa wajjinis hin marenne US'umaa fi Israa'eltu mareeteetti duule. Kana jechuun Iraan akka kan Iraaqi miti. Iraan Chaayinaa wajjin wal qabata, Raashiyaa wajjin wal qabata, biyyoota baha giddu galeessaa wajjin wal qabata. Keessumaa ulaan Hormuuz suni dhimma baay'ee murteessaadha. Achirraan biyyoota baay'eetu boba'aa isaanii daldala waan ta'eef. Chaayinaan immoo boba'aa hedduu kan irraa fudhattu Iraan irraa. Kanaaf waraana kanan barbaadan jechuudha. Achirraa fedhii qabu. Raashiyaanis baha giddu galeessaa keessaa fedhii qabdi. Ishiin garuu numaayyuu boba'aan kun ol ka'uu fayyadamte maal jechaa jirti? Kan irra qoqqobbiin kan irra kaa'ame boba'aa ishiirra amma gabaan addunyaa boba'aa koo barbaada kan jedhu kaastee jirti. Numaayyuu US hamma tokko qoqqobbiin boba'aa Raashiyaa irraa ka'ee biyyoonni muraasni Raashiyaa irraa boba'aa akka bitatan hayyamtee jirti. Kanaaf fedhii guddaatu jira jechuudha. Inni kan biraa amma wanta kana dhimma rakkisaa godhu maalidha? Israa'elidha jechuudha. Israa'eliif yeroon kun yerootti baay'ee murteessadha. Yeroo kanatti carraa kanatti fayyadamnu taanaan carraan akkasii deebi'ee uumamu waan jedhu qabana tanaa'uun jechuudha. Yaadatte yoo ta'e waraanni eegalee guyyoota muraasan booda bahee kan inni dubbate wanti kun akka ta'uuf waggaa 40 oliin eegaa ture jedha. Kana jechuun maalidha? Humni Iraan baha giddu galeessaa keessatti qabdu dadhabdeerti yala. Fakkeenyaaf amma Sooriyaa yoo fudhatte michuu Iraan turte. Mootummaan duraanii jijjiiramee mootummaan haaraan amma jiru michuu Iraanii miti. Kanaan karaa kanaan miidhamteetti. Hizboolaa yoo fudhatte jalaa dadhabee jira. Hamaas yoo fudhatte hin jiru jechuu hin dandeessame. Jiraachuu jira garuu akka kana dura meeshaa hin qabu loluu hin danda'u bakka Iraan bu'ee Huutii yoo fudhatte akka kana dura baheetiyyuu hin dhaadanne Huutiin jechuudha. Sababni isaa US wajjin walii galtee qaba waan ta'eef Israa'el haleeluu danda'a garuu US haleeluu hin danda'u walii galtee qaba waan ta'eef. Kanaaf amma ituma
US nan deebi'a jettee carraan Netanyaahuu waraana kana itti fufuu bal'aadha jechuudha. Sababni isaa yaaddoo guddaa kan itti ta'u keessumaa misaa'ilonni fageenya dheeraa deemanii lakkoofsaan akka xiqqateedha ragaaleen kan agarsiisan. Israa'eliif yaaddoo kan ta'u amma misaa'ila fageenya dheerati. Misaa'ila fageenya gaggabaabaa biyyoota baha giddu galaa rukuta garuu Israa'eliin qaqqabu. Dirooniiwwan immoo achi dhufanii ayrandoomii fayyadamuun qolachuu hin dandeessi. Qilleensa Teheraan duraan iyyuu to'atteetti waan ta'eef amma tariitii Teheraan mootummaa Teheraan jijjiiruu yoo dadhaban iyyuu Teheraan amma gara mariitti dhuftutti gara marii ofii barbaadanitti gochuutti oofuu ni danda'u jechuudha. Guyyaa guyyaadhaan marsaa hedduu deebi'anii haleellaa gaggeessaa jiru waan ta'eef amma yaaddoo guddaa kan ta'e biyyoonni kun dhufanii yoo michummaa yookiin immoo araara fillee yoo teessisanii Netanyahuun wanta biraa deebi'u miti. Sababni isaa akka ragaaleen agarsiisanitti kanatti dhiibee US kan galchee Netanyahuudha jedhanii kanneen kaasaa jiru. Sababni isaa si'a torbaadha erga Tiraamp aangootti dhufee gara Waashingitan deemee gara White House deemee Tiraamp wajjin kan mari'ate dhiibanii erga itti galanii waan tokko otoo hin argatin achi keessaa ba'uun immoo isaaniif qaanidha jechuudha. Kanaaf carraanii biyyoonni kun walitti mariidhaan dhufanii dhimma kana fixachuu bal'aadha. Garuu immoo Iraan harka micciiranii garasitti amma geessanitti waan biraa deebi'anii miti. Waraana kana keessaa kan hedduu miidhamu eenyudha? Biyyoota baha giddu galeessaa fi biyyoota boba'aa achirraa bitatanidha. Kanaan ala US yoo ta'e waggaa tokko itti fuftee waraanuu ni dandeesse jechuudha. Sababni isaa meeshaa ofii oomishti doolaara ofii maxxansiti waan ta'eef amma kana yaaddoo ittiin ta'u isaanitti jechuudha. Yaaddoo kana itti biyyoonni baha giddu galeessaa kana booda ba'an waraana kana dandeenye boba'aan gatiin keenya kufeera imalli keenya danqameera. Kanaafi walitti dhufeenyi nuufsi gidduu jiru cabuuf jira jedhanii US akeekkachiisuu danda'u. US yoo keessaa baate immoo carraan Netanyaahuu waraana kanatti fufuu bal'aadha waan ta'eef aga Iraaniin harka micciiranii gara mariitti fidanitti carraan mootummaa Iraan jijjiiruu baay'ee dhiphaadha jedhu xiinxaltoonni. Garuu immoo carraan harka micciiranii gara mariitti fiduu ni jiraata kanneen jedhan jiru. Dhiibban alaa tariitii biyyoonni kun akka gara mariitti dhufan taasisuu danda'a jechuudha. Sadarkaa baay'ee wal xaxaa keessa waan galee fakkaata jechuudha waraanni kun. Sirriidha. Waa'ee meeshaa waraanaa Iraaniin wal qabate jalqabaa guyyaa 2-3 keessatti waan waraana sana xumuran akkasitti waan yaadan natti fakkaata Israa'elii fi US. Garuu Iraan dandamattee deeggarsa alaa tokkoyyuu utuu hin qabaatin qaamni deeggare akka hin jirredha kan quba qabnu. Akkamittiin guyyaa hamma kana US dura dhaabachuu dandeesse? Inumaa dhiyeenya kana immoo dirooniin ishee aga US faayi malee haleellaa geessisuu akka danda'u sirni misaayilaa fi diroonii ishee baay'ee cimaa akka ta'e kan biraan immoo mootummaa sana salphaatti jijjiiruun akka hin danda'amne amma Netanyaahus ta'ee Tiraamp sirna Islaamic Revolutionii warraaqsa Islaamummaa ijaarame ayatolaadhaan durfamu kana nama filame duuka buunee adamsinee ajjeesna malee akka aangoorra turu hin feenu kan jedhudha. Xiyyeeffannaan isaanii sana na fakkaataa dhaadataas jiru. Kana dhuguma jijjiiruu danda'u akkamitti immoo jijjiiramne Iraan humna akkanaa kana eessaa fuute meeshaan seeyoo akkamitti dhumuu danda'a. Amma gara jalqabaa misaayila baay'ee dhukaasaa turte. Gidduutti gadi bu'ee ture. Dirooniitti deebitee biyyoota ollaa naannoo ishee jiran baha giddu galeessaa bakka wiirtuun humna waraanaa US jiru faarratti xiyyeeffattee haleelaa turte. Amma immoo deebitee misaayila immoo dhukaasuu eegalte gara Israa'elitti. Handhuura Israa'elitti har'uma kana faam garas dhukaastee namoonni akka baay'ee miidhaman ibsamaa ture. Iraan humna kana eessaa fuute? Akka kana cimaa deemti yoo ta'e akka warri lixaa yaadan ta'uu dhiise isheenis jabaataa deemti yoo ta'e waraanni kun itti fufuunsaa waa hin oolle jechuudha. Waraana keessatti rakkoon jiru kanaadha jechuudha. Waraanatti seenta malee itti baasaan beektu. Karoorfatteetti seentaa ammanan lolaa ammanatti amman lolutti kanan galmaan gaa jettee kaayyoo siyaasaa kee kaawwatteetti seenta jechuudha. Fakkeenyaaf amma 7 waraana kana Iraan dadhabsiisnee gara mariitti finna jedhanii yoo itti seenanii garuu immoo kanatti fakkaatutti wanta isaan hin yaadne kan isaan mudate tariitii Iraan biyyoota baha giddu galeessaa haleeluu ishiiti jechuudha. Tariitii kana waan itti yaadanii yoo itti yaadan illee sadarkaa isaan yaadaniin olitti waan itti ta'e natti fakkaata jechuudha. Amma biyyoonni baha giddu galaa kana booda waraana kana waan dandamatanii miti. Sababni isaa misaayilota fageenya gabaabaa qaban diroonii qofa osoo hin taane misaayilota fageenya gabaabaa qaban hedduu qabdi Iraan jechuudha. Misaayilonni kun Israa'eliin qaqqaban garuu biyyoota baha giddu galaa kanneen akka Kaataar, Omaan, UAE, Baahireen fa'aa qaqqabuu danda'u. Lakkoofsan hedduu waan ta'eef averejidhaan yookiin giddu galaan torbanii guyyaatti misaayila 100 yoo dhukaaste ji'a tokkoof yoo dhukaaste biyyoota kana amma isaan miidhaman laalee jechuudha. Kanaaf itti seenanii
waan itti baha kun waan jalaa badee natti fakkaata. Fakkeenyaaf amma kaayyoo waraanaa jalqaba gaafa waraanni kun jalqabu Tiraamp maal jedhe humni waraanaa Iraan hatattamaan meeshaa isaa akka lafa kaawwatu jedhe. Kana kan gootu yoo midhaa keessodhaa qaamni ijaarate yoo jiraate jechuudha. Yookiin immoo waraanni sun carraan iddoo lamatti cabuusaa garaagarummaan gidduu isaanii jiraachuu yoo jiraate qaamni siyaasaati ijaarate yoo dhugumachi keessa jiraate carraa kanatti fayyadamee iddoo sana guutuu danda'a kan jedhu yoo lafaa qabaattedha. Iraan immoo biyya akkasii miti jechuudha. Biyya qawaa akkasii sii kennitu miti. Gaaraa amma gaditti keessumaa biyya seekuritiidhaan ijaaramte. Sana biratti immoo biyya aayidiyooloojii amantiitiin ijaaramte waan ta'eef. Inumaa eegdonni yookiin seekuritiin qaamni nageenyaa biyyattii sirnicha eeguuf kutannoodhaan kan ijaaramedha. Itti waamamni isaanii gaggeessaa olaanaa Iraanidhaaf ayatolaadhaaf jechuudha. Meeshaa waraanaa kan qabu meeshaa waraanaa ammayyaa kan hidhate isaanidha. Akkasumas teekinooloojii ammayyaa kan hidhate isaanidha. Akkamitti sitti fakkaate seekuritiin Iraanii seekuritii gosa sadiitu jira. Inni jalqabaa maalidha warra eegdota warraaqsaa isaan jedhaman humna jabaa lakkoofsan xiqqaadha garuu armii jabaa warra ta'anidha jechuudha. Kan humni galaanaa kan qilleensarraa akkasuma immoo humna alaa jechuudha. Baha giddu galeessaa keessatti humnoota kan leenjisan isaanidha jechuudha. Waraanni idilee jira jechuudha. Sana biratti immoo lakkoofsan hedduu kan ta'an gara lakkoofsa 350 ol kan ta'ani humni baasii jedhamu jira jechuudha. Baasii jechuun poolisii addaa jechuudha. Rakkoon yoo jiraate bakka rakkoon jiru sana atattamaan dhaqee kan dhaamsu humna addaatu jira jechuudha. Kun hundi walitti hidhamee gara lakkoofsi humna nageenyaa Iraan miliyoona 1 ol akka ta'an ragaaleen ni agarsiisu jechuudha. Kun hundumtuu intaakti ta'ee jira jechuudha. Rakkoon garaagaraa jidduu isaanii jiraachuu ni danda'a. Garuu ammatti qabatamaadhaan garaagarummaan waraana gidduutti uume kan keessaa cabee bahe mootummaa Iraan nan lola kan jedhamu ammaatti hin dhaga'amne. Kan nan lola jedhee dhaadatu eenyudha? Warra Kurdish Force warra jedhaman isaaniyyuu daangaa Iraaniin ala jiru kaaba Iraaq keessa jiru isaanidha. Kanaafi carraan mootummaa kana kuffisuu baay'ee dhiphaadha. Garuu carraan mootummaa kana harka miccirtee mariitti fidu bal'aadha. Akkamitti sitti fakkaate guyyaa guyyaadhanii boombiiwwan magaalaa Teeraanitti roobaa jiru. Teeraan wanta adda godhu magaalaa Finfinnee fakkaatti. Gaafan siin jedhu uummanni lakkoofsan hedduu achi keessa jiraata. Inni kan biraa immoo wiirtuuwwan ijoo biyyatti achi keessa jiru. Biiroon federaalaa tajaajilli hundumtuu eessa jira? Achi magaalaa Teeraan keessa jira. Magaalonni biroo kan akka Qoomsifaa jiru. Fakkeenyaaf Qoomsii yoo fudhatte wiirtuu amantiiti. Achi garuu Teeraan wanti mootummaa Iraan jiraachisu wanti murteessan biiroon murteessan wiirtuuwwan gurguddaan achi jiru jechuudha. Kanaaf achirratti xiyyeeffatamee haleellaan kan gaggeeffamaa jiru. Gaafa guyyaa guyyaadhaan infiraastraakicharii yookiin immoo bu'uuraalee misoomaa biyyattii gaafa dadhabsiisaa deemtu dinagdeen biyyattiin kufaa, daldalli biyyattiin kufaa, hudhamuun ishiin oolu gaaf sana dhiibban alaas hin jiraata jechuudha. Biyyoonni baha giddu galeessaas kan akka Chaayinaanis achirra boba'aa barbaaddu waan ta'eef dhiibban inuma jiraata. Kanaaf biyyoota kana dhiibanii gara mariitti fidu carraan fidu bal'aadha. Garuu immoo Iraan akka kana duraan taatu beekamaadha kun. Humni ishii qilleensi ishii amma qilleensa kee kan to'ate si dadhabsiisuun isaa beekamaadha. Qilleensi Iraan banaadha. Xayyaaronni Israa'el, xayyaaronni US guyyaadhaan marsaa 5-6 deebi'anii haleellaa gaggeessu. Si'a tokkotti xayyaarota 20-30 dhufee si haleela. Kana jechuun salphaa miti. Ji'a tokkoof si haleelan jechuun carraan jiraachuu keetii baay'ee dhiphaadha. Mootummaan Iraan haleeloojiin isaa seekuritiin isaa jabaadha intaaktidha. Garuu immoo humni isaa dadhabaa jalaa deemuu danda'a waan ta'eef of jiraachisuudhaaf lammiilee biyyattis jiraachisuudhaaf gara mariitti carraan dhufuu isaanii bal'aadha. Akkaataan isaan itti turan kanaanidha jechuudha. Haleeloojii jabaa qabu waggaa 47 ijaaranii sana biraan immoo humna akkaataan ijaarsa humna isaanii baay'ee kan si ajaa'ibudha. Warri humna jabaa qaban meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatan eenyuuf amanamoodha? Ayatolaadhaaf amanamoodha. Humni waraanaa idilee daangaa kan eegu wantoota ijoo ta'an wantoota idilee ta'an kan hojjetu humni waraanaa jira garuu meeshaa ammayyaa hin hidhanne akka isaan sanaa miti. Kana bira darbee immoo sochii nama hafuura baafatu kan hordofu humni addaa jira Baasiij Foorsi kan jedhamu kana fayyadamuudhaan Iraan kan ijaaramte kana si'uma tokkotti cabsite mootummaa jijjiiruun baay'ee ulfaataadha. Ayyee galatoomi hordoftoota keenyaa waan torbee lamaan darban waraana Iraaniin wal qabatee mudatee keessaatii ijoo isaanii kan isiniif dhiyeessine Ameerikaa fi Israa'el meeshaaleen waraanaa Iraan guutummaatti barbadaa'aniiru, misaa'illi isaanii barbadaa'eera, dirooniin isaanii hin jiru jedhanii dubbatu. Iraan garuu guyyaa guyyaadhaan haleellaa misaa'ilaas haleellaa dirooniis raawwachaa jirti. Waraanni kun itti fufee jira. Ammoo Donald Trump akkuma Iraan irratti dhaadatu Iraan ammoo haleellaa bira dabartee wiirtuuwwan waraanaa US bira dabartee misoomawwan bu'uuraa jechuun misoomawwan
US fi Israa'el baha giddu galeessaa keessaa qaban kanneen akka baankii fi dhaabbilee misoomaa kaan irratti illee xiyyeeffannaa ishee gootee haleellaa akka itti fuftu ammas dhaadataa jirti. Ulaan Hormuz ammas inuma cufamaa dooniin kara sanan darbu jechaa jirti. Waraanni itti fufeera. Odeeffannoowwan waa'ee waraana Iraaniin wal qabatee jiru nus guyyaa guyyaadhaan barreeffamaan karaa marsariitii keenyaan dabarsinaa. BBC News Afaan Oromoo irra galtanii bal'inaan argachuu dandeessu. Dhimmoota ijoo kaasnee wantoota itti aananii ta'anis hordofnee isin biraan keenya waan nu faana turtaniif hedduu galatooma.